Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin biraa haa ga'u jechuu barbaanna. Haa ta'u kaa har'a keessummaa addaa jechuudha kan sooshaal miidiyaa irratti hundumti keessan beektan jechuudha. Kabajamoo Dr. Shurrubbee jechuudha namni wallaalee hin jiru jechuu nan danda'a. Egaa har'a isa wajjin interview gochuuf qabannees ni dhufnee jirra waan ta'eef egaa turtii nu waliin godhaa. Mee Dr. Shurrubbee isinis nu kabajanii waamicha keenya dhageessanii bakka kanatti argamuu keessaniif isin galateeffachuun barbaada maqaa daawwattoota kiyyaatiin. Mee isinis of qopheessaatii laaftooppii keessanillee banadhaatii akkuma yeroo hogguu laayivii waraabdan jechuudha. Mee laaftooppii keessan sirreeffadhaatii manaxarii keessan kanas babbareeffadhaatii daawwattoota kiyya si eegaa jiru waan ta'eef. Ayyee obbo Dr. Shurrubbee galatoomaa babbareeffachuu keessanii fi mee gaafii kiyya kan ittaanu jechuudha. Mee Dr. Shurrubbee isin aktiivistii yookiin immoo nama beekaa nama siyaasa dandeettii siyaasaa qabudha kan namni hundi isin beeku jechuudha. Akkasuma bareedaniillee dhufuu keessaniif isin galateeffachuun barbaada. Haa ta'u mee gara gaafii kiyyaan seenaa. Gaafiin kiyyaa inni tokkoffaanii mee Dr. Shurrubbee isin biyya alaa kana hogguu jiraattanu namni baay'een waa tokko tokkoon isin qeequ waan akkamii fakkeenyaaf Dr. Shurrubbeen dandeettii hin qabu waa'ee siyaasaa waan akkasii kana dandeettii hin qabu zimmi jedheetuma kurrifataa jedhee kan namoonni baay'een maqaa keessan ni kakaasu waan akkanaatiin. Mee isin warra kanaan maal jettu? Kun oftaanee jiraachaa jirra bara oftaanee ambassaa honyee oftaanee jiraachaa jirra. Ayyee Dr. Shurrubbee galatoomaa jennaa of taataniitu jechuudha kan isin jiraattanu gaariidha. Warra kanaatiif bootaan qabu jechuu keessanii jechuudha. Nama of ta'ee jiraatu jechuudha obbo Dr. Shurrubbee keenya. Haa ta'u gara gaafii lammataatti hogguun seenu mee hamma hidhamtoota ijoolleen keenya jechuudha yookiin lammiin keenya baay'een jira Suudii keessatti mana hidhaa keessatti rakkataa turani. Egaa hundumti keenya sagalee ta'a akka turredha. Mee Dr. Shurrubbee dhimma kana isin hidhataa mootummaa yookiin siyaasa biyyattii keessa jiruun waan wal qunnamtan nutti fakkaata waan ta'eef mee ijoolleen kun garam deemaa jiru maalitti bahaa jiru waan jedhu ammas immoo cufameera karaan hundi jechuudha deemuudhaaf biyya adda addaa saama fakkeenyaa Suudii galuu hin danda'amu waan akkasii irratti isin yoo dhageessanii jiraattan mootummaarraa yoo dhageessanii jiraattan mee uummata keenyaaf nuuf ibsa. Banameera karaanis banaadha namoonni akka duris xalabaas dhufuu barbaadan kanneen ziyaaras deemuu barbaadan karaan wanti gara hundaatiin hamma banamee gadhiifamee jira jechaadha. Kanaaf baga rabbiin isin gammachiise baga rabbiin nu gammachiise warroonni. Galatoomaa Dr. Galatoomaa deebinaa kennuu keessanii fi ulfaadhaan jedha. Itti aansuudhaan amma karaanis banameera jedhaa jiru jechuudha. Daawwattoonni akka dhaggeeffataa jiranitti jechuudha. Deebii isaanii isinumti gurraan dhagahaa jirtu waan ta'eef achirraan mirkaneeffattu jechuudha. Mee itti aansuudhaan gaafiin kiyya inni sadaffaanii waa'ee rakkoo biyya keessatti uumamaa jiru keessaa mee isin wanti isin gurraa qabdanu jira? Dhimma masgiida Najjaash kanarratti hanga xumuraatti akkasiin nafuun abaatuun abdii guutuun qabachaadha nafaana bu'aa dhaggeeffadhaa sirriitti isin fayyada tarii isin fayyaduu danda'a isin fayyaduu dhiisuu danda'a abbaan isiniif tole dhaggeeffata abbaan isin tole dhiistee ba'uu dandeessa. Dhimmi masgiida Najjaash Itoophiyaa keessatti baay'ee tokko masgiida Najjaash masgiida beekamaa masgiida waggaa 144 guutuu. Galatoomaa Doktor. Deebii nu kennu keessaniif jechuudha dhimma masgiida Najjaash jechuudha.
waggaa dhibbaa fi afurtamii afurii jettanii erga tajaajila eegalee jechuudha. Egaa abbaan kootuyyuu qaqqabataniiru jedha akka doktor abbaan kiyyaayyuu najjaashii qaqqabataniiru jechuun nan danda'a jechuudha. Egaa waggaa dhibbaaf afurtamii afur ta'e jechuudha. Addeenya jechuudha. Maskinni kun kan maskinni seena qabeessi kun jechuudha. Akkasii jechuudha. Akkasii nama nuu ibsitanii galatoomaa inni doktor. Mee itti aansuudhaanii waa'ee masgiida kanarratti sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatamaa jira. Ho'ifamee jechuudha. Waan adda addaatiin dubbatamaa jira waan ta'eef mee isin kanarratti isin kaa beekaadha waan taataniif mee uummanni kun dhugaadhuma masgiida sanaaf yaadaniitu moo maaliif deeme doktor? Kan hin beeknetu dha. Maskiin Najjaashi gubatee, maskiin Najjaashi gubatee, maskiin Najjaashiin abbaa keetti goduu abbaa keetti gubatee seetamu kanatti maskiin Najjaashi. Dhiifama doktor. Yeroo isin akkasittanii harka raaftanii natti himtanu waan na rukutuuf jettan se'ee nahee dhiifama isin gaafadha. Egaa sirri akkuma jettan galatoomaa yennaa deebinaa kennuu keessanii fi itti aansuudhaan mee doktor Shurrubbee isin yeroo tokko sooshaal miidiyaa irratti ho'ifamee dubbatamaa kan ture tokko jechuudha. Tiraampiin jechuudha. Tiraampii wal tuqxanii yuunivarsiitii Jimmaa keessaallee akka ariitanillee dubbattanii turtanii mee guyyaa dursa jammartanu Tiraampiin kana sagaleedhaan dubbattanii dursa jechuudha. Mastaanqaqiyaa kan isin kennitaniif jechuudha. Mee maal jettanii? Yaa namichatti jaarkaan irraa tolfamtu. Yaa namichatti puuppi. Again is Donald Trump is puuppi. Spoke. Donald Trump is I am puuppi on Gompras Sri Tank. Zubiri, sini galajala. Ayyee doktor galatoomaa doktor. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha kan isin gaafasii eegaltaniin jechuudha. Tiraampiin hogguu wal tuxxanu jechuudha. Waldhabbiin gidduu keessanitti uumamuu nama hundatu beeka natti fakkaata. Itti aansuudhaan gaafa molqitanu sana fonqolchini jira. Fonqolchitanii fonqolcha Tiraamp irratti geggeessitanii turtan hogguu geggeessitanii kaatanu mee maal jettanii doktor? Saddeetamii Trump mulqa. Donald Trump is University Jimma is I am going to is high school I campus today happy I gongless think. Again, I am gongless think. Is clear? Sini galajara afaan Oromootiin deebee isiniif hiikuun hiikachaadha. Warra namoonni hedduun keessan isiniif hin gallechaadha. Isiniif hiika. Garuu haa ta'u malee har'a Donald Trump irraa jimmummaa isaa yuunivarsiitii Jimmaatti sanni barate irraa mulqe. Donald Trump is University Jimma is high school I am populist. This today's university is again English happy. Is clear? Mulku jechuun naagalaan jiru afaan Ingiliffaatiin mulquu jechuun namarraa mulquu yookaan irraa kaasuu jechuun maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf yuunivarsiitii Jimmaa isaatti baratte isin jedhe isaan sirraa mulqeen jira. Anas isin jedhe mitaan sirraa kaasa. Na'alatullah yaa beeku yaa wasakka yaa ibna tuttu. Yaa namichatti jaarkaan irraa tolfamtu. Yaa namichatti puuppi. Again is Donald Trump is puuppi. Spoke. Donald Trump is I am puuppi on Gompras Sri Tank. Zubiri, sini galajala. Galatoomaa afaan kana ka daawwattoonni keenya afaan Oromootii isiniifanii ka jettaniittu amma ta'e kan namni beeku afaan kana isintu beekaman namni biraallee hundi hin beeku nu of oolchaa jenna. Galatoomaa doktor akkasitti fonqolchitan jechuudha Tiraampiin. Ayyee galatoomaa yuunivarsiitii Jimmaatii ari'uu keessaniif illee dandeettiin keessan waan nama ajaa'ibsiifachuudha. Egaa galatoomaa jenna doktor. Mee itti aansuudhaan yeroo tokko doktor Shurrubbeen hin dannasu daansii kana hin beeku hin taphatu wanti jedhu sooshaal miidiyaa irratti ni dubbatama. Mee al tokko mee baay'eellee harki keessan kun xunchaan jechuudha. Kun wanta akkana gurguddaa natti fakkaata ismii keessan gaafas akka natti ilaalutti jechuudha. Akkan isin ilaalu kanatti furdina waan qabdan natti fakkaatu waan ta'eef mee furdina keessanis illee agarsiisa. Mee akkatti nama dhahanus waan tokko waan agarsiisan keessa makaatii mee nu agarsiisaa doktor.
Wantoonni Nagan Badnigir Badnigir Wui 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 Kabad Ayya Doktor Galatoomaa jenna. Egaamii gaafii kiyyaa isa ittaanuttiin seena jechuudha amma. Mee guyyaa gaafa Tiraampiin fonqolchitanuu sana jechuudha. Guyyaa fonqolchamee yuunivarsiitii Jimmaa keessaallee ariitanuu sana jechuudha. Mee gammachuu keessan akkamitti ibsattanii itti aansuudhaan immoo itti aansuudhaani gaafasis guyyaa gaafasii wayii kaniin eeruu dhagaye jechuudha. Ummata abaaraa akka turtan jechuudha. Namni sagalee kiyya kana sheeriin goone jannata illee hin galu addunyaa irratti illee aara galfatee hin jiraatu waan jedhu dubbattanii turtan jedhamee Doktor. Gaafas maal jettanii dubbattame? Enኳan ደስ አላችሁ እንኳን ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ፕሊዝ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ ብሎናል ገሌር gammachuu kan hiriira deemnee karaa irratti agarsiifnee kaanee gallee deebinee hiriira deemaa turre gallee irraa gara manaatti deebinee gammachuu keenya ibsannee kaane jechaadha. Abeet bagan arrafame bagan tumame baga arrafamne baga waan feene taane baga gammaddan baga wallahi la'azim namni sagalee koo kana sheerin goone namni hin gammanne yoomiyyuu hin gammadu gaddikee gadda keessaa gadda abadan abaditti namni dhuguma rabbiin dhuguma gammachuu siif kenne gammachuu filatti namni sagalee koo kana sheerin goone gaddikee gadda taaziyaan kee taaziyaadha yoomillee taana abadan gammachuu ijaan argitu jechaadha wallahi la'azim gammachuu ijaan argitu yoo ilaa zalaalam teesse yoo ilaa zalaalam waan feete goote abadan hin gammadu har'a kan hin gammanne har'a kan gammaddee Galatoomaa Doktor Shurrubbee egaa intervii kanarratti nuuf dhiyaattanii nu kabajanii bakka kanatti argamuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galateeffachuun barbaada. Egaa mee itti aansuudhaani gaafii tokko isin gaafachuufanii mee as garagalaatii daawwattoota keenyatti jechuudha. Doktor Shurrubbee. Doktor Shurrubbee. Oh. Eessa dhaqan laata? Fuuldura kootii yennan kana ilaala dhaqee gargalu hin jiranu. أعوذ بالله إيش رفعتني دكتور دي فما أفتك أي رجودي أنتني دا نوتس غافي ديبي كاسني تبايي فليرا إكا دكتور شروطي قالوا خرابو تني تلو تفكاتا قالتهم ما جدا مكا دعوتو تكينياتي إكا أسرتي دعوتو كينيا كان أسرتي أرقم تنو بيشودا share like nu gochuudhaan nu jajjabeessa akkuma kana interviewwan nama adda addaa isiniif qabannee ni dhufna isinis immoo like tuquu hin dagatina share walii gochuullee hin dagatina na subscribe akka gootan abdii guddaa isinirraa qabna nagaan nu turaa bakka jirtan maratti nagaan nuuf ta'a